السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواسك إن حواس والفاتا قباس قبابات كوسيني كبديتنين دو في هرة قباس نسوني مكينة أستاذك إن أستاذ إبسا حسن ربي عمري إساني هاكايو إسانيك بنتني تتافي قراتنين ترتن أكاونتي مقا كيافي مقا دكتور خيار شيخ حجي إبراهيمين بنامي قماتي إسنقوتا بري مليون تقو في كما إبا أفوري في كما جهاتمي تقو بدا هرuma waa itti dabaltan bor waa itti dabalaman jenneenullee ji'a 8-9 kana caqasaatumaan turre jechuudha. Namni kenna wayta waa kennu gariin ka waggaa booda galchutu jira. Gariin ka ji'a 6-7 ammootu galchutu jira. Ufirra isin eegaatiin hin turre. Har'a ammootu homa isin gumaacha gootanii nu bira gahe kana isin beeksifna jenneetiniin ammootu isinitti gadi baane jechuudha. Kanaaf gumaachi isin gootan birri miliyoona 1,400 fi 61 isin nurratti galchitan san nullee guyyaa har'aa kana akkaawuntii sheeka kenna Sheekh Ibsaa Hasan akkaawuntii isaanii irratti galchineetinii jirra akkuma riisiirti irratti agartan kana jechuudha. Rabbi isinirraa haa jaalatu, Rabbi isin haa milkeessu, sheeka kennallee Rabbi ammootu umrii haa kaayu, waan isin kennitan Rabbi bakka isinii haa buusu isinii jedha. Warri ammootu makiinaan Sheekh Ibsaa suni maal taate haga ammaa hin dhageenne birriin isaanii guuramte maal taate jettanii warri ammootu gaafattaatiin hin turtanillee jaalaluma sheekaa qabdanii fi kabaja sheekaa qabdanii fi waan taateef wanni isin guurtanillee birrii miliyoona 1,461 nullee amaanaat isin nu biraan geettan isaan biraan geenne wanni takka ammootu wanni jiru silaa makiinama binnee isinillee gammachiifna. Makiinama bira dhaabannee makiinaan isin bittan tana jennee isinillee gammachiifna. Haa ta'uuti ammootu birrii miliyoona 1,461 tuni makiinama yookaa magaalaa keessa deemtu yoo taate malee sunuu makiinaa xiqqoo yoo taate malee makiinaa da'awaaf sheekaaf taatu shayni gammoojjii baddaa waan deemaniif bituu hin dandeettu jechaaf gabaasa birrii kana isinii goone malee silaa makiinaadha wanni nu har'a ammootu isin afoo dhaabannee isinillee gammachiifnee nullee itti gammannee shaynillee itti gammadanii san akkasitti nu hubattan isinii jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arra waa'ee gartee Ustaaz Ibsaa takkaan namute akkuma beekamu warri Harargee keenya arjaan kun makiinaa biteetiif ture jechuudha. San qaranni makiinaa sanii toora miliyoona 3 fo'ii taateen beeku qaraxaaf gargaarsa gaafatamee amma ani wanni naan galle tokko maali beektaa akka jaan gaafa maarreetu maadha maqallee dha'uun fedhu maarree dhabne shummumaa jennu mee gaafa shummootuma nama dhabne gaafa shummoo nyaata bakka teessifnu dhabnee sayyoo taate malee amma Ustaaz Ibsaadhaaf yoo Harargeen makiinaa bitte warri si koomandoo kajeekatti gaafa iffaarsuudhaa nuti gaafa iffaarsadhaa bakka gartee magaalaa wal girgireessu suni akkamitti qaraxa makiinaa Ustaaz Ibsaadhaa san qaraxa kafalee fi namni tokko dhabameen na dhibeera na dhibdee so saniifu warri sikkoof mandoo yeroo hedduu namallee maqaa dha'uu gartee gosallee maarree ja'uun barbaadu garuu akka Harargeetti nuti Harargee fi hin boonna gargaarsa keessattis abbaa fedhe. Amma ustaazni kun ustaaza baaleeti silaa dhimmi kun dhimma sikkoof mandoo ilaallatu sheekotii teenya nuti binnee fi makiinaa kannineef makiinaa nama hedduu Sheekh Musaa Suwaarattis nama tokko qaraxa kafalee baaseef maali isin gaafa iffaarsuu malee gaafa gargaarsaa wal gargaaruun beeytanii ustaaza kana niiraa lama kana boodan baasinaa nu baasa fi makiina sini baafna fi manallee ni binnaaf inshallah biiznillaahi alkariimin gaafa iffaarsaa immoo nurraa dhaabbadhaa jiran. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. oo abbaa kita fudhatti zibbaafatee duba dhiira taate duba shamara taate Hai. Maali gaafa? Ajaa'ibu mata afu waaqa lubbuun waaqayyo biraan dhuftu Nu eebbisee bara waaqayyo takkatti nu eebbisee. ati peentu ajaa'ibaatti dhufeewu naa ol nagaan siif haa ta'u akka itti mucaan dhageesse abbaa kiyya irraa lubbuu fudhadheetti wanni kun dhugaadha wangeela ragaan kannaaf akka akkas hin ta'in kamiin jette akka itti hafuurri lubbuun nu keessa jirtu kun da sol nu keessa jirtu abbaa kiyya kafoon irraa hin fudhadheetti Abba lubbuu afurri ka waaqaati waaqaan nutti baafa. akkas an akkasii naman akka wangeelaatittis
Afurri ittiin dhageessee Deebora. argannu kuni Egaa abbaan nuti baafate egaa afur lubbuun keenya waaqarraa dhufte ilmi namaa maaliif fakkeenya qara yoo hin barbaanne ammayyaawaa fayyadameetiin lubbuu kana ajjeesare. fooniin Lubbuun kun kan abbaa abbaati. Fooniin haadhaaf abbaa keetii tara qunnamti sana bishaan isparmii isaanii irraa dhufa. Foon kiyya Foon san abbaarraa keessa osoo kana hin taane fuudha. haadha irraayi. Foon kiyya haadha irraayi lubbuun immoo kan abbaa kiyyaati. yaa Bisha- 50-50 dha aadarraa 50-50 boss. XY 50-50 bo wanti. haadha keef abbaa keerraa sana 50-50 qabda garuu afurri nu ittiin argannu afurri ittiin jiraannu kan Kiristoos afurri nutti baafatedha. Afuura Kiristoos dabalennis. Okay, Madis, naa ol ejjiin haasawatti dhaggeeffadhu Deeboraame. Naga sifaa ta'u naa ol dabaadha moo daadaadha sa? Daba. Naa'ol dhaaba. Dhaaba akka faranjii barreeffatti. Yaa. Daba. Okay, ilma dhaaba sifaa dhaabbatu jirtu ati. Jirra galata Waaqayyo. Akka jiraatte maal jechuu kee. Isiin pheenxeedha atoo pheenxeedha? An duuka buutu Kiristoos. Ati pheenxee miti jechuu duuka buutu malee. Pheenxee utuu hin taane pheenxeenii akkuma musliimii maqaa moggaasa amantii ta'e. Maqaa miti amantiidha san. Amantiidha moggaasaa miti san. Amantii utuu hin taane Nuti amantii immoo kan jedhu. gaafa. Amantii kan Amantii. jedhu. Islaamni Amantii kan amantii. jedhu ragaa evidensii. Okay, seeqannu quraana naa baasi. Evidensii. Quraana suuraa sadaffaa lakkoofsa 12 baasi. Baasii naa dubbisi atumtii afaan Oromootiin. Afaan Oromoo Okay. warra Ingilishidha. Siifin baasa. Baay'ee Simannaa baasii. ta'a. Pheenxeen amantiidha kan jedhu fiddan kiristaana sii ta'a, okay? Duuka Pheenxee- buutuun amantii kan jedhu Si jammadu pheenxee miti beeki. duuka Pheenxee buutuun utuu ayyee siifin hima. Ati amantii hin qabdu, hayimaanootii hin qabdu. Ani duuka buutu Kiristoos. Okay, duuka buutuun amantiidha. Duuka buutuun amantiidha iyyee. Duuka buutuun amantii kan jedhu naa kan ta'e pheenxeen sii ta'a takka duuka buutuu ati jettu sanii sii ta'a, okay? Ani dhaggeeffadhu. Sii kennu siin kennaa na eegayyee. Amma naa kan himee dura. Okay, anasumatti hin dhiisaa. Ayyee siin kennaa. Baasi baasi sana naa baasi. Baasi sana siin kennaa. duuka okay siifin baasa iyyee. Duuka buutuun Baasi, amantii. Ani islaamni amantii kan jedhu siifin kan nama taate. Ati yoo naa kan ta'e amantii teessanii sii ta'a. Ati yoo nan sii kan islaama ni taata. Sii baasan jira qo'ayyee. Sii baasaan jira jedhika waa lamarraa amanu takka ati karaa kiyya hordofa takka anaa karaa kiyya hordofa. Waa lama Siin akka baasa ati si- amantiin lama jiraachuu qaba. Ati yoo naa kan ta'e karaa keen hordofa. Naa kan yoo naan kannin ani sii kenne karaa kiyya ni hordofta. Qoraanni eessaa dhufeessa? Itti deebina san. No, Qora- qoraanni eessaa qoraana dhufe? biraa dhufe Nama barreesse beeki. Maybe. Wangeela waaqayyo Mastuma- kana waaqaa barreesse. Waaqaa barreesse kana. Abbumaas amma ol falmiirra jira waan ta'eef No, ragaa ragaa akkana irraa guddaa daayiversiin taasise. guddaadha. Daayiversiin hin godhin gaafiin waan si jedhe duuka Daayiversii gochaan jiru buutuun beeku. duuka Takka keetii buutuun no, okay listen me. duuka buutuun I'm listening to Daayinan you. qabaa. Why you run to Raanaa another question? Maaliif raanii goota gaafii biraa waan siin jedhe Raaniin duuka- kone beeksii na baasaan dhaggeeffadhu. jira naa baasitteen an. Wangeela kanarraa dhaggeeffadhu afaan Oromoo yoo wangeela